Akkam jirtu daawwattoota hojii MBC Media kun dirree hojii MBCti. Dirree hojii MBC keenya har'aatiin ammoo oduuf odeeffannoo ispoortii kan isinitti himnu ta'a. Oduuf odeeffannoo ispoortii har'aa kan isinitti himu immoo Lalisaa Dabbabaati. Oduu biyya keessatiin tapha torbee 30ffaa Premier League Itoophiyaatiin taphoonni sadii har'a ni taphatamu. Haaluma kanaan istaadiyeemii Finfinneetti waaree booda sa'a 7 eegaluun Walaayittaa Diichaan Hadiyyaa Hosaaniyaa waliin taphatu. Tapha torbee 29ffaa kilaboonni lamaanuu morkattoota isaanii waliin qabxii qooddachuun isaanii ni yaadatama. Hawaasanii Shaggar waliin sa'aatii 10 irraa eegaluun istaadiyeemii Finfinnee irratti ni morkatu. Gama biraatiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti taphni Maachaalii fi Adaamaa waliin taphatu xiyyeeffannoo argateera. Adaamanii tapha torba keessaa tapha 6 walitti aansee kan mo'amee fi tokkoon immoo qabxii qooddachuun isaa ni yaadatama. Adaamanii Pirimeer Liigii keessa turuu fi Maachaal immoo dursaa Pirimeer Liigichaa kan ta'e garaagarummaa Buna Sidaamaa waliin qabu dhiphisuu fi morkiin isaan taasisanii ni eegama. Tapha hangammaatti taphatameen Bunni Sidaamaa qabxii 55 sadarkaa tokkoffaa, Maachaal qabxii 42 sadarkaa lammaffaa, Nageellee Arsii qabxii 45 sadarkaa sadaffaa irratti argama. Gara oduu walaatti yoo darbine torbee 35ffaa Pirimeer Liigii Ingilaandiin Arsenaal Fulaamin goolii 3-0 hinjifate. Istaadiyeemii Emireet irratti Fulaamin kan keessummeesse Arsenaal Victor Yokeresh goolii 2 yoo galchuu Bukaayoo Saakaan ammoo goolii 1 galchuun hinjifachuu danda'aniiru. Kanaanis Arsenaal garaagarummaa Manchester City waliin qabu gara qabxii 6tti ol guddiseera. Gama biraan Victor Yokeresh Alexis Sanchezin booda taphataa Arsenaal waggaa jalqabaa kilabichatti goolii 20 fi isaa ol galmeessise kan jalqabaa ta'uun seenaa haaraa qabateera. Taphoota biroo taphatamaniin Newcastle fi Brentford morkattoota isaanii yoo hinjifatanii Wolves ammoo Sunderland waliin qabxii qooddatan. Ittuma fufuun dilbata taphoonni taphatamanii darbii Lancashire'n olaantummaa Manchester Unitediin goolabame. Manchester United goolii 3-2 Liverpool mo'uu hordofee Manchester hirmaannaa Champions League Awurooppaa bara dhufu mirkaneeffateera. Dirree isaa Old Traffordtti Liverpoolin kan keessummeesse Manchester United goolii Kunyaa, Sesko fi Maayinoo galchaniin injifateera. Liverpool fi goolii mo'atamuu jalaa isaan hin baraarree Szoboszlai fi Gaakoppitu galche. Gama biraatiin ammoo leenjisaan duraanii Manchester United akkuma taphni Manchester United fi Liverpool Old Traffordtti eegaleen dhibamee hospitaalatti geeffamuun himame. Leenjisaan gameessi umurii waggaa 84 Ferguson waggoota 27 fi Unitedin leenjisaa turuun isaa ni yaadatama. Tapha biroo taphatameen Bournemouth 3-0 Crystal Palace yoo injifatu, Aston Villa ammoo dirree isaa irratti Tottenham mo'ame. Tottenham carraa Premier League England keessa turuu fi milkii yoo eegalu, Aston Villa immoo carraa Champions League Awurooppaa bara dhufu hirmaachuuf qabu osoo hin bal'ifatin hafee jira. Tapha qixxeessituu torbee 35ffaa Premier League England har'a taphoonni lama ni gaggeeffamu. Chelsea Nottingham Forest waliin yoo taphatu, Everton Manchester City waliin ni taphata. Garaagarummaa Arsenal waliin qabu xiqqeessuu fi Manchester City falmiin ni dirreessaan alaa Everton waliin taasisus xiyyeeffannoo argateera. Tapha hangammaatti taphatameen Arsenaal qabxii 76 kilabicha yoo dursu, Manchester City qabxii 70 sadarkaa lammaffaa, Manchester United ammoo qabxii 64 sadarkaa sadaffaa irratti argama. Daawwattoota keenya oduuf odeeffannoon ispoortii har'aaf qabannee dhufne kanuma nagaatti nuuf tura.